Okay. Irraa gaafii takka dalagnaa. COC exam for nursing gaafiilee saampiliidhaaf keessaa walitti qabamte hanga tokko. Choose the best the following equation jedha. Gaafiilee asii gadii tana deebisaa sirrii filadhu jedha. Gaafiin tokkoffaan the first equation is the purpose of postmortem care. A. Show respect for dead. B. To show kindness family. C. To prepare for burial. D. All jedha. Kaayyoon postmortemiidha. Tajaajila nama du'eef godhamu haa ta'e kamii jedha. N. Show respect for dead. Nama du'e saniif kabaja mul'isuudhaafi. B. Nammoo to show kindness family. Maatiidhaaf nama garaa namaa laafu ta'uu agarsiisuudha. C. To prepare for burial. Akka awwaalamuuf qopheessuu jedha. D. Oolidha. Kanaafuu deebisaan isaa oolidha ta'a. Gaafiin lammaffaadha. One of the following must be managed the first. Kaasii gadii kana keessa kan jalqaba manage godhamu kami jedha. A. Wound care. B. Blood control. C. Foreign body in airway. D. Confront patient. Kan jalqaba manage godhamu kan jalqaba namticha kan ajjeesuu danda'u maali jettee ilaalta. Kanaafuu ABC ruulii fayyadamta. Jalqaba namtichi manage godhamuu qabu foreign body in the airway dha. Nama karaa qilleensaa keessa waa jiran sani kan jalqaba manage godhamu. Dhiiga dhaabuudhaa fi wound care godhuu fi patientii kanaaf comfortii godhuun achi boodaan. Gaafiin sadaffaadha. The following are sign of death except one. Kanneen armaan gadii kun mallattoo du'aati. Mallattoo eega namni du'e irra mul'atu tokko malee jira. A. Pupil constriction. Pupilii walitti xiqqaachuu jira. B. Sudden stop circulation. Marsaan dhiigaa tasa dhaabbachuu jira. C. Discoloration of body. Qaamni jijjiiramu. D. Cessation of heart. Onneen dhaabbachuu jira. Kanaafuu sign of deathiin isaan kana hunda keessa adda ta'e pupil constriction. Yeroo san pupiliin dilate taati malee constrict hin taatu. Gaafiin itti aantu the correct step of provided bed bath. Yeroo bed bathii kennan complete bed bathii yeroo nama qaama isaa dhiqachuu hin dandeenye yeroo kenninuu fi steppiin itti deemnu kamii jedha sirriidha. Head and head, face, arm, trunk, leg, perineum. B ammoo head, face, trunk, arm, leg, perineum jedha. C head, face, trunk, arm, perineum and leg jedha. Kanaafuu steppiin sirriidha. Jalqaba head irraa eegalta. Mataa irraa eegalteeti. San booda fuula kuttaa feesiidha. Achi booda harka armi. San booda tirankii abdoomanii jechuudha. San booda miila kuttaa leegii perineemiin maayinsarraa hanti jechuudha. Gaafiin itti aantu gaafiin shanaffaadha. All are contraindication of suturing except one jedha. Kanneen asii gadii kuni madaa akkan hodhamne wantoota taasisanii jira tokko malee. A. Wound below 12 hours. Madaa sa'aatii 12 gadii. B. Animal bite. Madaa sababa beeyladaa takkaa bineensi nama ciniinuudhaatiin namarra dhuftu. C. Insect bite. Ilbiisnis ciniinuu jira. D. More contamination. Madaa hedduu faalamansa qabdu. Kanaafuu isaan kun sadeeni contraindication sutureeti. Tokkichi keessaa contraindication hin ta'in madaa sa'aatii 12 gadiiti. Kanaafuu madaa yoo sa'aa 12 gad taate suturingiidhaaf contraindicationidhaa miti. Gaafiin ja'affaadha.
Dash is immediate protective cover placed over the wound. Bakka duwwaani protective cover wantoota ittisa kan madaarra kaayamu jedhu. Wantoonni ittisaa kan madaarra kaayamu maal jedhama? A dressing jedha. B suturing. C point pressure. D direct pressure. Dressing jechuun protectiveidha. Kan ashaguu jechuudha. Suturing ammoo hodhuudha. C point pressure jechuun qubaan akkanatti qaqqabuu jechuu. Direct pressure'iinis warra keessii waliin qaqqabu. Kanaafuu immediate protective'iin dressingidha. Gaaffiin itti aantu local application moist liquid to cool the skin. Moist liquid jedha. Local application of moist liquid to cool skin. Qaama qabbaneessuudhaaf dhangala'aa jiidha qabu bakka takkarra kaayuun maal jedhamti? A ice cape. B cold compress. C hot bottle compress. D tapered sponge. Kanaafuu deebisaan cold compress jedhama. Moistii waan ta'eef. Gaaffiin itti aantu dash is which of the following is not measure used to prevent pressure sore. Pressure sore bed ulcer ittisuudhaaf kan nun fayyadne kami jedha. Pressure ulcer jechuun kan madaa yeroo namni sirriirra yeroo baay'ee ciise nama dhuftu san ittisuuf kan nama fayyadne kami jedha. A restrict patient mobility akka inni hin sosossoone dhoorkuu jedha. B'n baakteerii qaama duyda kana susukkuumuu fa'aa. C'n avoid wrinkle and changing soiled linen. Amsoolaan akka walitti mammaramne walitti hin dadachaane sirreessuudhaa fi soiled linen isa faalame takkaa hajii jalaa jijjiiruu jedha. D'n apply cotton ring. Kanaafuu cotton ringiitti godhuudhaa fi baakteerii kennuu fi amsoolaa maammatti irraa jijjiiruun prevent pressure sore godhuudhaaf nu gargaara. Kanaafuu deebisaan isaa restrict patient mobility kan jedhu. Types of communication needed during patient care. Yeroo patientii tokko tajaajila kenninuuf gosti haasawaa kan nu barbaachisu kamii jedha. Een one way communication. One way communication jechuun communication namnummaan tokko qoftiin namatti haasa'u ka deebisaa hin eegganne. B'n keep silent irraa callisuu jedha. C'n intra communication. Intra communication jechuun of keessatti haasa'u jechuu ifumaa ofiin haasa'u. D'n two way communication. Kanaafuu deebisaan isaa two way communication kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu which of the following burn have no pain. Gubaan dhukkubbii hin qabne kamii jedha. A'n first degree burn. B'n secondiidha. C'n blister formation burn. D third degree burn. Burn yoo ilaalle first degree burniin painii qaba. Redness illee ni qaba. Second degree burniin very painfulidha. Hedduu dhukkubbii qaba. Akkasuma blister formation burn jechuuf second degree jechuun tokko. Third degree burniin dhukkubbii hin qabu. Kanaafuu deebisaan isaa D ta'a. Gaaffiin itti aantu the way cleaning injected dirty wound. Karaaleen madaa diramte akkasumas dartii taate dartii wound madaa turte karaan ittiin qulqulleessan karamii eessarraa eessa qulqulleessanii. Een clean from inside to outer keessarraa gara alaatti. B clean from outside to inner alarraa gara keessaatti. C clean criss-cross exit bifa exitti clean godhuu. D clean up and down olii fi gaditti clean godhuu jedha. Kanaafuu madaan yoo cleanii taate clean wound yoo taate gara keessaarraa alatti godhanii garuummoo dartii taanaan outside to inner ta'a jechuudha. Karaa alaarraa keessa qulqulleessan jechuudha. Gaaffiin itti aantu one of the following is not topical medication. Kasii gadii kana keessa kamtu dawaa
gubbaarra kennamu miti jedha. Topical medication kan ta'in kamii? Yeroo ointment jedha. Yeroo ointment jechuun dawaa gurra godhamu. B eardrop dawaa gurra keessa buusan. C nasal drop kan funyaaniin fudhatamu. D antihelmintic. Kanaafuu deebisaan isaa antihelmintic. Antihelmintikiin oraaliidhaan fudhatama malee toopikaalii miti. One of the following is emergency treatment barnii jedha. Kaasii gadii kana keessaa tokko nama gubateef emergency treatmentidha. Emergency treatment. Emergency treatment nama gubateef godhamu maali? A fluid replacement jedha. Dhangala'aa bakka buusuu. B administration of antibiotic. Antibiotic kennuu fi C ABC check. ABC ilaaluu. D wound care. Kanaafuu nama gubateef jalqaba wanni ati gootu ABC check goota. San booda fluid replacementiin achi booda. San booda administration of antibioticidhaa fi wound carein achi boodaan dhufa jechuudha. Kanaafuu emergency jennaan ABC checkidha. During medication administration, yeroo dawaa kennitu, the following information is explained for the client. Odeeffannoon asii gadii kuni maamila keessaniif ni kennama. Tokko malee. A purpose of drug. Kaayyoo dawaa sanii. B medication side effect. Akka dawaan kun godhu. Eega inni fudhatee booda side effect isaa. C route of medication. Karaa dawaan kun itti fudhatamu. D drug metabolism. Kan odeeffannoon ati maamila keessaniif hin kennine drug metabolism. Drug metabolismiin warreen profeshiniidhaa qofaaf beeka. Akka dawaan kun qaama keessatti akkaataa inni itti dalagu jechuudha. Gaafiin itti aantu daashiis brick skin integrity. Brick skin integrity. Gogaan wal qabatee jiru kun yoo addaan dhohe maal jedhamaa jedhu. A wound. Madaa. B fracture. Cabaa. C infection. Faalama. D transverse fracture. Kanaafuu deebisaan isaa wound ta'a. Wound jechuun maanuu brick skin integrity jedhanii. Fracturein ammoo brick bone integrityidha malee skiniidhaa miti fracturein. Booniidhaatu adda jaba. Infectioniin ammoo weeraramuudha baakteeriyaan sun. Transverse fracture kan jiru sun taayipii fractureidhaati. Age people care jedha. Namoota umriidhaan guddataniif tajaajilli godhamu maal jedhama? A pediatric care. Pediatric jechuun ijoollee jechuudha. B geriatric. Geriatric care. Geriatric jechuun kuni kan manguddooti. C adult care. Kuni kan gahee isaati. D adolescent care. Adolescent nama mata 10 ol jiru 10 irraan gahu 15 jidduudha. Kanaafuu deebisaan geriatric care ta'a jechuudha. Kan manguddoodha. Gaafiin itti aantu absence of breath. Absence of breath maal jedhama? A orthopnea. B tachypnea. C apnea. D shortness of breath. Kanaafuu orthopnea jechuun yeroo ciisan duudaan ciisan hafuurri nama citu jechuudha. Tachypnea jechuun breathing ratein normaaliidhaa ol kutuu jechuudha. Apnea jechuun ammoo absence of breathing. Deebisaan kana ta'a. Shortness of breathing jechuun hafuurri itti xiqqaachuu jechuudha. Malee nafni absence of breathingidhaa fi shortness of breathing garaagaraa. Kanaafuu deebisaan apnea ta'a. One of the following is contraindication fracture. Kaasii gadii kana keessa nama cabeef contraindication nama cabe kam hin goone? Akkaataan nama cabe hin goone. A immobilization. Sossoosuu dhabuu. B wound clean. Madaa qulqulleessuu. C bandaging. Hidhuu. D manipulation. Kanaafuu deebisaa manipulation. Manipulation jechuun akka harkaan godhuu jechuu daddarbuu jechuu lafarra sossoosuu olii gadi. Kanaafuu nama cabee sossoosanii deebisaan isaa manipulationii kana ta'a jechuudha. The injection of drug top layer of skin. Dawaa laayira gogaadhaa keessaa isa gubbaa kan jiru maal jedhamti? Intramuscular, IV, subcutaneous, intradermal.
Kanaafuu deebisaan intradermaal ta'a. Dermaaliin laayira gubbaa kana. Sabkutaanosiin itti aana. IV'n ammoo veenii keessa kennudha. Intramuskuulaariin digirii 90. Kanaafuu deebisaan intradermaal ta'a jechuudha. Newborn care is include the following except one. Tajaajilli ijoollee madalatteef godhamu kana keessatti hammata. Tokko malee. Kami kan newborn care keessa hin jirre? A. Eye care. B. Cord care. C. Initiate formula feeding. D. Immunization. Ijoolleen yeroo dhalattu keeriin godhamtuuf tokkoffaa eye careedha. Ijatti TTC godhanii cord care cordii handura keerii godhanii fi immunizationis ni godhanii fi yeroo isin dhalatte kanaafuu initiate formula feedingiin newborn care keessa hin jiru jechuudha. All antibiotic drug except one. Kaasii gadii kana keessa kan antibiotikii hin tahin dawaa farra baakteeriyaadhaa kan tahin kan A. Ciprofloxacin, B. Adrenaline, C. Amoxicillin, D. Ampicillin. Adrenaaliinidha jechuudha. Ciproonii garee cephalosporin keessa jira. Ampicillinii fi amoxaan ammoo aminopenicillin keessa jira. Kanaafuu antibiyootikiidha. Adrenaaliiniin ammoo dawaa emergency drugidha. Kanaafuu antibiyootikiidha miti jechuudha. One of the following is viral infection. Kaasii gadii kana keessaa kamtu dhukkuba vaayirasiidhaan dhufu? A. Boil. B. Herpes simplex. C. Tinea capitis. D. Tinea pedis. Boil jechuun waan akka dhullaa jechuudha. Kun baakteeriyaadhaan dhufa. Herpes simplexiin vaayirasiidha. Tinea pedisiin ammoo kun dermatofaayitiidha. Tinea capitisiin ringwormii kan mataati. Tinea pedisiin ammoo roobbii miilaati. Kanaafuu deebisaan herpes simplexiidha ta'a. All are emergency drug except one. Hundi dawaalee yeroo emergencyidhaa fudhatamu. Tokko malee. A. IV fluid. B. Adrenaline. C. Gentamicin. D. Ergometrin. Kanaafuu deebisaan gentamicin ta'a. Gentamiciniin antibiyootikiidha. Emergency drugiidhaa miti. Adrenaaliiniin ergometrinii fi IV fluidiin emergencyidha. All are sign or objective information except kanneen armaan gadii keessaa kan saayiniin tahin kamii? Saayin jechuun waan ija keenyaan garru objective data kan ta'in. Objective data jechuun waan nuti ijaan namticha irratti arguu dandeenyu kan tahin kami? Vomiting, dhiphisaa, diyaariyaa, yaasaa, fever, laydaa, painidha. Kanaafuu painidha. Painii yoo namtichi nutti himate malee hin agarru. Bakka painidhaa tana tenderness silaa jee kana yeroo tuyne waan arguu dandeenyuuf yeroo san objektiivii keessa seenuu dandeessi. Nurses drop 2 ml of paracetamol syrup. Narsiin takka ml 2 shirooppii paracetamoliidhaa tani 120 mg per 5 ml in oral dosing cup. Paracetamol shirooppii miligiraama 120 ml 5 keessa jiru san yeroo kennitu ml 2 yoo irraa fuutee kenniti. The dose contain dash milligram of paracetamol jedha. Amma gaa ml 5 keessa miligiraamni 120 yoo jiraate ml 2 keessa meeqaa jira jettee waliin kiriskroos goota. 120 keessa 5 jira. 5 keessa 120 yoo jiraate 2 keessa meeqaa jira? 2 baay'isuu 120 hiruu 5 goota. 2 baay'isuun 120 400 fi 80 2 baay'isuun 120 240 240 kana 5f hoggaa hirte 48 ta'a jechuudha. ml lamaan ati fuute sun miligiraama 48 qabu.
26 years old woman. Dubartii takkaatu amata 26 admitted ganda qoree health center. Buufata fayyaa ganda qoreetti admit taate. Dr. Masfin ordered medication mean 900,000 international unit PPF. Dr. Masfin medication kama ajajee fi dawaa PPF international unit 900,000 kenneef isin jedheeti si ajaje. How much ml of this dose? Dosiin tun ml meeqa? Amma egaa international unit ml 10 10 cc international unit miliyoona 4 qabdi. Kanaafuu 10 ml wal qixa tahaa 4 miliyoonii yoo ta'e. 900,000 ml meeqa tahaa jetta waliin baay'iftaa. Miliyoonni 4 wal qixa tahaa 10 ml yoo taate 900,000 meeqa tahaa jettee 900,000 kana baay'isuu 10 miliyoona 9 ta'a. Hiruu miliyoona 4 jettaan. Miliyoona 9 hiruu miliyoona 4 yoggaa buute 2.25 tahaa jechuudha. Kanaafuu ml 2.25. Which one of the following is pandemic disease? Dhukkuboota asii gadii kana keessaa pandemic disease kan ta'e kana. Pandemic jechuun dhukkuba addunyaa hunda wal gahu jechuudha. Pandemic disease jechuun addunyaa guutuu wal gahuu qofaa miti. Reetiin daddabruu isaatis guddaa akka ta'e. Kontaajeesii akka ta'e jechuudha. Daddabruu danda'u sirriitti. A. Malaariyaa, B. HIV, C. Tuberculosis, D. Pneumonia. Dhukkuboonni kun hundi ni daddabraa. Hammoo paandamikii tahee veerii kontaajeesii akka ta'e TB dha. Ijoollees nama guddaas hunda waan qabuuf. Amma HIV yoo fudhanne sexual intercourse faan dabraa. Malaariyaan ammoo bakka itti epidemikii qabdi. Pneumoniyaalleen akkasuma. Total number of pregnancies. Maal jedhama? Total number of pregnancies jechuun hangi isiin ulfooyte, hangi dubartiin takka ulfooyte maal jedhama yeroo kaaya? A. Parity, B. Gravida, C. Gestational age, D. Trimester. Amma parity jechuun number of delivery jechuudha hanga isiin dhalte. Gravidaan immoo number of pregnancy. Gestational age'n umrii ilmoon sun irra jirtu wiikii hanga isiin irra jirtu gestational age jedhaniin. Trimesterii fi gestational age'n wal fakkaata. Trimesterii baatii sadiin trimesterii takka jedhaniini number of pregnancy'n gravidaan. Gaaffiin itti aantu one of the following is not ethics nurse. Kan naamusa narsiidhaan hin qabu. Narsii irraan eegama. A. Confidentiality, privacy, empathy, sympathy. Confidentiality jechuun security, privacy of information jechuudha. Odeeffannoo namarraa fuutee faffacaasuu dhabuudha. Confidentiality kun naamusa. Privacy'n ammoo security qaamaati. Qaama bakka namni jirutti banuufaa dhabuudha. C'n empathy. Empathy jechuun garaa laaffachuudhaaf. D'n sympathy. Sympathy jechuun namticha sanii wajjin iyyuu jechuudha. Namticha sanii wajjin waywaachuu. Gara laafina osoo hin ta'in kuni garmalee nahu. Kanaafuu kun irraan eegamu. Garaa jabaatee waan san godhuufii tajaajila godhuufii qabu san godhuufii qaba. One of the following is both preventive pregnancy and STI. Kaasii gadii kana keessaa kan ulfaa fi dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabran ittisuu danda'u kamii waliin? Family planning keessa. A'n condom jedhama. B'n pills. C'n intrauterine contraceptive device. D. Depo-provera. Depo-provera jechuun kan ilmeedhaan kennamu sanii kun ulfaa malee STI'n ittisu. IUCD'n ammoo intrauterine contraceptive device'n kunis kan gadaamisa keessa kaayamu ulfaa malee dhukkuba kana ittisu. Pills jechuun COCdhaa fi
POPdhaan piilsii jedhanii kunis ulfa malee STI'n ittisu. Kanaafuu koondomiidha jechuudha. Kalachuu waliin ittisu. Which the following IM site free nerve intramuscular injection site bakka IM diramtu keessa bakki narviin hin jirre eessa? A. dorsogluteal, B. ventrogluteal, C. deltoid muscle, D. vastus lateral. Vastus lateral jechuun miila kanarra tafarra diramti. Kun ijoolleedhaaf infantiidhaaf barbaachisaadha. Warreen ofiif diruuf illee filatama. Deltoid muscle'n harkarraa, dorsogluteal jechuun hudduu tana gara duubaati. Ventrogluteal'n ammoo kara gamanaa iliac crest gamanatti bakki narviin hin jirre ventrogluteal'dha. Tafa kanarraa kara alaatti jechuudha. Kanaafuu dorsogluteal yoo fudhanne sciatic narviin achiin dabra. Narviin achiin waan gad dabruufi deltoid muscle irraa narviin ni jira. Vastus lateral irra narvii jira. Kanaafuu ventrogluteal'n free nerve jedhaniini. The purpose of antenatal care. Antenatal care jechuun care before delivery jechuudha. Tajaajila haadha ulfaa takkaaf godhamtu. Kaayyoon isaa maali? Kaayyoon isaa A. to detect high risk pregnancy. Ulfaa rakkoo qabu yeroodhaan arguudhaaf. B. to measure mother for labor. Ciniinsuudhaaf. Hangaafe safaruudhaaf. C. to identify total condition. Haala hunda adda baasuudhaaf. D. provide contraception. Tajaajila karoora maatii kennuudhaaf. Kanaafuu purpose of antenatal care'n guddoon to detect high risk pregnancy. Ulfa rakkoo qabu adda baasuudha. Yeroodhaan arguudhaaf. One the best site of IV. Bakki IV intravenous kennan keessaa best ka ta'e kamidha? A. femoral. Femoral jechuun kan mataarra kennamus. B. basalic. Basalic jechuun harka kana bakka wanni lakkaa'aman tana palsiitti lakkaa'aman tana. C. radial jedha. Radial jechuun harka kana gara gadii. Dorsopedis jedha. Dorsopedis'n miilarraa. Kanaafuu basalic veinidha. Best site'n harkarraa kaasii kana. Ka irreerraa kana jechuudha. Which one of the following site IM the best of self injection? Intramuscular injection site keessaa bakki IM diramtu keessaa bakka abbichi if diruu danda'u. Bakka abbaan if diruu danda'u kamii best site'n? Vastus lateral. Vastus lateral jechuun tafarra jechuudha. Miila kana gara fuulduraati. Dorsogluteal, ventrogluteal, deltoid. Kanaafuu vastus lateral jechuudha. Vastus lateral'n wantichi taa'ee ofiif diruu danda'a jechuudha. Miila kana kara fuulduraatii waan ta'eef tafa tana gubbaarra. Nursing responsibility during ambulance transportation is include all except one. Gaheen narsiidha. Yeroonii fi peeshantii bakka takkarraa bakka biraatti refer godhan gaheen isaa kaasii gadii kana keessa kan ta'een kami. Amma itti gaafatamummaan narsiin qabdu kan ta'een kamii? Use of communication equipment and system. Waliin dubbachuu. Bakka itti argansanii waliin dubbachuu. Kuni gahee isaati. Living long alone client in ambulance. Ambulaansii keessatti kophaa dhiisu. Seeing patient care and restraint during transportation. Tajaajila godhamuu qabu godhuudhaa fi
yeroonii fi tiraanspoortii ta'ullee bira jiraachuu. Diin loodiingii and unloodiingii fe'uudhaa fi buusuu. Kanaafuu nursing responsibility kan tahin kamii kophaa dhiisuu sani jechuudha. Kophaa dhiisuun irraan eeggamtu. Heart stimulation on muscle contraction is start. Dhawannaan onneedhaa bakki irraa eegaltu eeysaa muscle contractioniin bakka irraa kaatu A. Purkinje fiber, B. IV bundle, C. SA node, D. AV node. Kanaafuu bakki isin irraa kaatu SA nodeedha jechuudha. SA node irraa kaatee AV nodeedha jettee achii booda IV bundlein jidduu san jira. Purkinje fiberiin irraa gadiin jira. Kanaafuu bakki jalqaba muscle contractioniin irraa kaatu heart muscle contractioniin SA node irraa kaati jechuudha. All are subjective information except one. Hundinuu odeeffannoo subjective jechuun kan patientiin sitti himu tokko malee tokkichi sun kan ati ijaan irra agartu jechuudha. A. Tenderness, B. pain, C. swell, D. nausea. Wanni ati irra agartu swellingii kana dhiita yoo qabaate osoo harkaan hin tuyne osoo meeshaan hin laalle kanumatti ijaan irra agarta jechuudha. Kaan ammoo isaa sitti himuu danda'a. Tendernessiin amma subjective keessa ta'uu dandeessi. Objective keessa illee ta'uu dandeessi. Yooniif during physical examination yoo agartu taate osoo namtichi sitti hin himin bakki tunna dhukkubbiyyee objective taati. Garuu immoo yoo inni dura sitti hime subjectiveidha. Nausea fi vomitingiin akkasuma. Kanaafuu gaaffiin marsaa tanaa asirratti xumuramti. Marsaatti aantu argachuudhaaf chaanala keenya kana subscribe, like and comment and share godhuun dagatinaa. For more question nu eegaa waan nu hordoftaniif galatoomaa.